2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 6 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Pireezidaantiin Eertiraa daawwannaa hojii gidduu kana Itoophiyaa keessatti gaggeessan biyyoonni lameen toora adda addaan walta'iinsa tolfataniif waltajjii walitti dhufeenyaa akka uumu dubbii himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaniiru. Hariiroon nagaa biyyootii lameen gidduu beekannoon kennamuu fi akka qabu hubachiisanii wal waraansa yeroo dheeraa sana boodas calliinsi yeroo fudhatee hariiroon erga waggaa 2 as uumame garuu sana jijjiiruu isaa dubbatan. Gamlameeniin sadarkaan nagaa jiru hanga barbaadameen guddanne jedhamus hariiroon hoogganoota lameenii isa gara fuulduraatti ta'uuf bu'uuraa jedhu obbo Diinaa Muftii. እንግዲህ ፕሬዝዳንቱ እዚህ መጥተው የልማት አካባቢዎችን ሲጎበኙ ነበር ህዳሴ ግድብን ጭምር ይሄ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ሊኖር የሚችለው Pireezidaantiin Eertiraa naannoo misoomaa fi hidha laga Abbayyaa daawwatanii turan. Kunis toora kamiin walii wajjin wal ta'uun hojjechuu akka danda'an karaa saaqaa jedhaniiru. Gama kaaniin lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaatti rakkataa turan 993 Saawudii, Taanzaaniyaa fi Jibuutii irraa torbanneen darban 3 keessatti gara biyya ofiitti deebi'uu ibsaniiru jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Itoophiyaa keessatti weerara hawaannisaa ittisuuf lafa hektaara 700 caalaa irratti dawaan biifamu ministeerri qonnaa beeksisee jira. Dawaan biifames humna namaa konkolaataadhaaf xayyaaraan ta'uun ibsameera. Weerara Itoophiyaa keessatti waggaa tokko guutuuf jedhu kan hawaannisaa kanaan biyyattii gama kibbaa akkasumas Oromiyaa kibba bahaa keessa kan ture dhabamsiisuun kan danda'ame ta'uu fi biyyattii kutaa gama bahaa jechuun Amaaraa bahaa, Oromiyaa bahaa, Tigraay kibbaa, Afaar, Somaalee fi bulchiisa Direedawaa keessatti hawaannisi badii guddaa geessisee kan jiru ta'uu ministeerri deetaan kan ministeera qonnaa Dr. Mandafroo Nugusee VOA'f ibsaniiru. Haga guyyaa har'aatti lafti hektaara 500,000 fi 50,000 hawaannisaan manca'uusaa ibsanii weerara kanaaf dursee kan saaxilames bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa fi Oromiyaa ta'uu beeksaniiru. Hawaannisni ituu sochiin jalqabiin ganamaan akkasumas galgala dawaa biifuun bu'aa akka qabu ogeessonni ni gorsu. Qindoominaan hojjechuu fi odeeffannoo wal jijjiiruunis kan barbaachisu ta'uu ibsameera jechuudhaan Addis Shakkool gabaasee jira. Dhaabbanni saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa vaayirasii koronaa ittisaa barnoota jalqabuuf yaaliin godhan deeggarsi barbaachisu kan kennamuuf ta'u afiyaa'iin mana maree bakka bu'oota ummatoota Itoophiyaa obbo Taaggasa Caafoo ibsanii jiru. Hojiin baruuf barsiisuu karaa nagaa akka gaggeeffamu gochuun kan bara darbee dhaabbatooti barnootaa adda addaa keessatti mudatee ture rakkoon boora'uu nageenyaa akka hin uumamne gochuuf farreen nagaa kan ittiin jedhan carraa akka hin arganne gochuun barbaachisaadha jedhu obbo Taaggasan. Dhaabbatoota barnoota sadarkaa olaanaa banuuf haala nagaa ta'een barnoota itti fufsiisuuf ulaagaa kaa'aman guutuu kan ilaaluu deeme gareen qorattootaa deebi'ee waan fidee dhufe irratti aangawoonni olaanaan bakka argamanitti hawaasaa keessatti mariin gaggeeffamaa jira. Dhaabbatoonni harka caalaan ulaagaa kaa'ame guutuu isaanii ministeera saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa kan ta'an Dr. Saamu'eel Hurqaato ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Sudaan keessatti balaa lolaa bishaanii dhaqqabeen namoota gaaga'aman 100,000 hedduuf waan barbaachisu hatattamaan hin dhiyaatu taanaan tasgabbiin siyaasaa raafamaa ta'e ka biyyattii keessaa balaan isa mudachuu mala jechuudhaan Federeeshinii Fannoo fi Baatii Diimaa kan sadarkaa addunyaa beeksisee jira. Gabaasa Liisaa Shalaayin kanarratti Jenevaa irraa ergite namoota dhiyeessa. Balaan lolaa bishaanii hamaan Sudaan mudate lammiiwwan biyyattii gara 90,000 miidhee jira. Namoota 120 ajjeesuusaa fi maatiilee hedduutti lakkaa'aman mana malee hambisuusaa akkasumas qonnaaf jiruu isaanii mancaasuusaatu gabaasame. Ka guyyoota 4 faala Sudaan keessaa daawwatanii deebi'an Daayirektarri muummichi waldaalee Fannoo Diimaaf Baatii Diimaa idil-addunyaa Joon Chaappaageen balaan lolaa bishaanii Sudaan mudate ka waggoota 13 keessatti isa baay'ee hamaadha jedhame kun hanga isaan eeganii ol hamaa ta'uu dubbatu. I visited an area called Algamayer on the outskirts of Khartoum. Homes, infrastructure and crops have been destroyed.
The conditions are simply appalling. Naannoo Algamaayer jedhamu kan handaara magaalaa Kaartum jiruun daawwadhe. Manneen ijaarsawwaniif midhaan lafarraa marti manca'aniiru. Gabaabaadhumatti haalli isaa baay'ee gaddisiisaadha. Lafti isaa baay'ee ho'aadha. Digirii seentigireedii 40 oli. Gaaddisni homtuu hin jiru. Mooraan nuti daawwanne kuufama bishaaniin marfamee jira. Bookeen naannoo sanaa garmalee baay'eedhaa jiran chaappaageen. Akka jecha isaaniitti kan namoonni bishaan qulqulluu fi mana qulqullaa'inaa argatan mana barnootaa itti dhiyoo jirurraati. Inni immoo halkan ni cufama. Kana malees jalqaba waggaa kanarra biyyattiin hoomaa waannisaan weeraramtee akka turte ka dubbatan Daayirektarri Waldaalee Fannoo Diimaa Baatii Diimaa Idil-Addunyaa dhiibbaan COVID itti fides baay'ee hamaadhaa jedhu. Gargaarsi uummanni mootummaa biyyattii irraa eegu baay'ee guddaa ta'uu isaa kan dubbatan hoogganaan kun baatiilee dhufan keessa illee dabaluu mala jedhanii jiru. Gama biraatiin ka bara dabre taayitaa qabate mootummaan biyyattii sirna siyaasaa sabatiinsa qabu fiduu fi hokkara siyaasaatti xumura gochuudhaaf carraaqaa jira. Uummanni addunyaa gochaa lubbuu baraaruu Sudaan kanatti dafeen birmatu taanaan daafoonsaa uummata kuma hedduu dhaqqabuu malaa jechuudhaan akeekkachiisan hoogganaan Waldaalee Fannoo Diimaaf Baatii Diimaa Idil-Addunyaa kun. Paartii Deemokiraatotaa irraa pireezidaantummaaf ka dorgomaa jiran Joo Baayiden pireezidaant Tiraamp weerara vaayirasii kooronaaf deebiin kennan kan naasuu yookaan rifaatuu ture jechuun kan qeeqan yoo ta'u, Tiraamp immoo dhukkuba lubbuu lammiiwwan Ameerikaa 200,000 fi 17,000 galaafate kanaaf deebiin kennee sirrii ture jechuun falmaniiru. Lameenuu sa'aatii wal fakkaataa irratti tamsaasa sagantaa televiziyoona lamaa kan kallattiin darbaa tureen gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaateef kamisa kaleessaa galgala deebii kana kennan. Ituu pireezidaant Tiraamp dhukkuba COVID-19 hin qabamne ta'e lameenuu kallattiin wal ilaalaa falmii marsaa lammataa gaggeessuuf sagantaan qabamee ture. Haalli koronaa kun filannoo torban lama lafa hafetti namni miliyoona 18 caalu dursee sagalee akka kennu taasisee jira. Oduun keenya kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa godina Matakkal keessatti uumame ilaalchisee bulchitoota naannolee Benishaangul Gumuzii fi Amaaraa wajjin mari'achuu isaanii fuula Feesbuukii isaanii irratti beeksisanii jiran. Gama biraatiin waajjirri dhimmoota koominikeeshinii naannoo Benishaangul Gumuz walitti bu'iinsa dabree mul'atu irraa kan hafe godinaan Matakkal tasgabbiitti deebi'aa jirti jedhu. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa godina Matakkal keessatti uumame ilaalchisee bulchitoota naannolee Benishaangul Gumuzii fi Amaaraa wajjin mari'achuu isaanii beeksisanii jiru. Muummee ministeera Abiy Ahmed gama toora Feesbuukii isaaniitiin akka ibsanitti qaamolee nageenyaa naannolee lamaanii wajjin ta'uudhaan rakkoo nageenyaa Matakkal keessatti uumame qorachuudhaan godina Matakkalitti nagaa waaraa ta'e deebisuudhaaf kallattiiwwanis ta'aniiru jechuun kan isaan beeksisan. Kun osoo kanaan jiru torbanoota muraasa dura naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti qaamolee mootummaan shiftoota jedhee waamuun humnoota hidhatanii socho'aniin lubbuun lammiilee nagaa darbeera. Haleellaa kana booda haalli godina Matakkal keessatti argamu maal fakkaataa jechuudhaan hoogganaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana gaafanneerra akkas jedhu. Erga namoota farra nagaa ta'aniin dhabamuun tasgabbii Matakkalitti uumamee hawaasni walii isaa shakkee jira. Nagaa duraanii sanatti deebi'uudhaaf ammoo hojii isa quunnamtii bal'aa hojjetaa turre. Sadarkaa naannoo hanga gandaa gareef gooxiitti gadi buunee akkaataa itti hawaasni duudhaa waliin jiraachuu isaa jabeeffatee qaaxxeetti aggaamamu kamuu ofirraa qolachuu isa dandeessu irratti marii taasifnee jirra. Haalli dhabamuu nagaa duraan ture tasgabbaa'ee rakkoowwan darbanii mul'ataniin ala yeroo ammaa kana aanoleen Matakkal hunduu gara nagaaf tasgabbiitti deebi'aa jiru jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii fulbaanaa darbe keessa itti aanaan ministeera muummee Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin gara Matakkalitti deemuudhaan qaamolee hawaasaa fi hooggantoota olaanoo naannichaa wajjin erga mari'atanii booda kallattiiwwan lama ta'aniiru jechuun ibsu obbo Mallasan. Bakka ministeerri muummee itti aanaa obbo Dammaqa Mokonnii fi aangawootni federaalaaf naannoo itti argamanitti akkamiin nagaa godina Matakkal deebisnaa jennee mari'annee jirra. Maree kanarraa ka'uudhaan kallattii lama kan keenye. Inni tokkoffaan rakkoon dhabamuu nagaa Matakkalitti uumame sadarkaa nagaa eegsisuu idileetiin waan hin danda'amneef bulchiinsi koomaand poostii
fulbaana 11 bara 2013 darbe irraa jalqabee waliigalaan ji'a 3 akka turu labsamee jira. Koomaand poostiin kun qaamolee haleellaa raawwatan seeratti dhiyeessuun olaantummaa seeraa ni kabachiisa. Kallattiin lammaffaan ammoo qaamolee bosona keessatti shiftaa ta'anii hawaasa irratti haleellaa raawwatan irratti qaamoleen nageenyaa federaalaaf naannoo waraanaanis ta'u tarkaanfii jarreen kana dhabamsiisuu akka fudhatan kan taasifamu jedhan. Godina Matakkal aanolee 7 keessatti yeroo ammaa kana hidhattoota gandaa yookaan milishaa buleeyyii fi haaraa ta'an leenjisuudhaan godinichatti nageenya amansiisaa fiduuf hojjetaa jirraa jedhanii jiru. Hidhattoota gandaa yookaan milishoota buleeyyiif haaraatiif leenjiin guyyoota 3 turu kennameera. Leenjiin kun fuulduraafis kan itti fufee kennamu ta'a. Leenjicha fudhachuun yeroo milishootni kunneen hawaasatti makaman qaamolee farreen nageenyaa irratti hawaasa bira dhaabbatanii akka qabsaa'anii fi hanqinni meeshaa waan jiruuf gandootni rakkoo tasgabbiif saaxilaman dursa argatu. Hawaasni hunduu haa hidhatu yoo jenne waan hin danda'amne. Hawaasa hidhachiisaniis nagaa waaraa fiduun hin danda'amu. Tarsiimoo nuti fayyadamne hidhattootni gandaa yookaan milishootni kunneen humna nageegumsaa mootummaa waliin ta'anii wal deeggaranii nagaaf tasgabbiin akka bu'u gochuudha. Milishootni kunneen yeroo hidhatanis Matakkal keessattis sabaaf sablammootni uummattootni biyyattii waan jiraataniif haala uummattoota Matakkal keessa jiraatan hundaa giddu galeessa godhateeni jedhan. Waggoota 3 darban keessatti Itoophiyaatti jijjiirama mootummaa mul'ate jedhame booda rakkoon dhabamuu tasgabbii godina Matakkalitti uumamaa jiru maalirraa kan madde jechuun itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana gaafanneerraa deebii qabu. Yeroo jijjiiramaa rakkoon hangana hin turre erga jijjiiramichi gara walakkaa ga'ee as qaamoleen hidhatan lubbuu lammiilee hin hidhatinii dabarsuu kan jalqaban keessumaa aanolee Matakkal keessatti argamanitti qaamoleen keessaas alaas rakkoo kanaaf sababa ta'anii jiru. Inni guddaan garuu rakkoo hooggansaa sadarkaa naannoo hanga gad jallaa jiru. Ilaalchaaf gochaan miira uummattummaan hoogganamanii hojjechuu wajjin wal qabatee gamaagama geggeessineen hanqinootni akka jiran madaallee jirra jedhan. Rakkoo dhabamuu nagaa godina Matakkal keessatti uumamaa jiruuf ka'umsisaa dhaabbata sosochii dhaabbata Dimokiraatawaa Gumuz Gohdeen jedhamee waamuudhaa jedhan obbo Mallasan. Qaamoleen kunneen paartilee siyaasaati. Paartiin siyaasaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti socho'u keessumaa sosochii Dimokiraatawaa uummata Gumuz Gohdeen jedhamee waamamu bosona keessatti loltoota leenjisaa hojii farra nagaa hojjeta. Qaamolee kana wajjin mootummaan mari'achuu yaalee jira. Qabxiileen ijoo mareedhaaf isaan kaasan matumaa kan sababaa irratti hundaa'an miti waan hin danda'amne. Yoo hidhannoo malee karaa nagaatiin mari'achuu barbaadan ammallee mootummaan qophaa'aadha. Yoo didan garuu olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nagaa uummataa eeguudhaaf jecha tarkaanfii jara dhabamsiisuu fudhachuutu itti fufa jedhan. Rakkoo dhabamuu tasgabbii godina Matakkal keessatti uumameen torbanoota 2 darban keessatti hangoota sadarkaa naannootii hanga aanaatti jiran 45 taayitaa isaaniirraa kan geggeeffaman ta'uu fi namoonni 10 ol ta'an immoo gamaagamamanii akka hidhamanii obbo Mallasan kan dubbatan. Haleellaa torbanoota darban keessatti raawwatamanii lubbuu namaa galaafataniif dhimma kana wajjin hariiroo qabu jedhamanii kanneen shakkaman namootni 540 ta'an hidhamuu isaanis itti dabalanii dubbatanii jiru obbo Mallasan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya qophiittaa nutti ceena. Karaan guddaan godina Booranaaf Gujii Bahaa wal quunnamsiisuu eega citee ji'a hedduu ta'ee jira. Karaan kun riqichisaa lama naannoo Cululiif Malkaa Gubaatti laga Daawaarraa lolaaf bubbeen eega cabeeyas tajaajila kennuu dhaabuu isaatiin namni walitti ba'uu dadhabee jireenyillee qaaloftee jedhu warri lafaa. Bulchiisi immoo dhiyootti hojii jalqabuuf abdii qabnaa jedha. Soraatu warra lafaaf bulchiisallee dubbise. Kunoo. Barattoole karaan kun karaa dheeraa Liibaniif dirree qaxxaamuree heddabra. Akka warri lafaa jedhutti karaan kun karaa adduuti. Karaa jireenyaaf irra gatan. Warri godina Gujii Bahaa gara nageellee Booranaatti dubbisne nama akka Abbaa Baruu fa'aan nama akka Galmaa fa'aani maakan himatan. Karaan kun eessa fa'a? Nageellee Booranaa ta'uu fa'aanii aanaalee godina Booranaa jiru yaaban mee aduma wayyalee eeggaa waachuu dibuluu aanaalee achi jiran guutuma guutuu karaan ittiin kan ta'an. Kiiloomeetira 350 yookaan 60 tilmaama yoon.
Karaan kun karaa akkamii? Karaa gabaa guddaa godin gujiitti yoo karaan godin Booranaatiin qulqullumsiisa. Amma yoo inni citu karaa kamiin walitti daandanamee yoo martoo deeman malee? Karaan ibliin